Akkam jirtu daawwattoota fi kabajamtoota channel Sabboontuu jalatti argamtan hunda keessaniif nageenyi Waaqayyoo dachaan isin haa baay'atu. Maarree viidiyoo koo jalqabeera. Hanga viidiyoo kanaatti sirriitti na dhaggeeffadhaa. Wantoota irraa baratan baay'eetu jira. Akkasumas immoo barnoota nuuf ta'a jedhee waan qabadhee isin dhufe waan jiruuf amma dhuma viidiyoo kanaatti na daawwadhaa isiniin jedha. Arra bilbila tokko dabalataa qabadhee isin dhufeera. Sababni qabadhee isin dhufeefis waan ergaa tokko yookaan immoo akkamitti yeroo keenyatti akka fayyadamtan yeroo keenyatti akkamitti fayyadamuu akka dandeenyu isinii himuufan. Garuu gaafa akkana isiniin jedhu ati maal caalteeti? Ati maal beekteeti? Ati hangama yeroo keetti fayyadamte? Ati maal caaltee nu gorsita akkanaan hin jedhu. Ani beekee osoo hin ta'in dandeettii qabaadhe osoo hin ta'in akkanatti fakkaatetti isinitti himuufan yookaan akka wallaalummaa kootti isinitti himuufan. Kanaaf amma dhuma viidiyoo kanaatti na dhaggeeffadhaa na caqasaa. Maarree YouTube kana subscribe goone taana subscribe gochuun dagatinaa akkasumas like gochuun dagatinaa yaada qabdan karaa commentiitiin akkasumas immoo wanta sirreessuu qabu kan sirreessuu qabda Sabboontuu jettanii jechinaa dubbadhu irratti haa ta'u wanta kamirratti haa ta'u kan sirreessuu qabda Sabboontuu jettee commentii jalatti naaf kaay jecha mudaa yookaan jecha hamaadhaan har'a baanu larrabsuu caala gorsinee yoo ol deebisne gaarii waan ta'uuf commentii lana kaayii jechuudha waan irraa jibbitu waan sirreessuu qabu waan safuu cabse yoo jiraatillee kanaaf na daawwadhaa isiniin jedha oliin turre. Arra bilbila kana isinii qabadhee dhufee kanan qabadhee isinii dhufee fi appilikeeshiniin asirra jiru kun baay'eedha garuu appilikeeshinii kanarraa bilbilli appilikeeshinii guutuu asirraa baatee taa'u kuni kara birriitti akka nu fidu yookaan birriitti akka nu jijjiirra beektu wanta bilbilli baatee taa'u kamiyyuu birrii akka baatee taa'u ni beektu appilikeeshin kamiyyuu waan ta'an bilbila kan beektan dawwaltanii nama waliin haasa'u dawwaltanii bakka wantoota adda addaattiin haasa'uun alatti yookaan diraamaa fiilmiiwwan adda addaa irraa laaluun alatti bilbilaan akkamitti akka birrii fiduu dandeenya maallaqa hojjechuu dandeenya fayyadamtanii yookaan maallaqa bilbila keessaniin hojjetanii maallaqa hargattanii beektu isiniin jedhe isin gaafachuufan. Kana jechuun immoo yeroo keessanitti fayyadamaa jirtu moo yeroo isin irratti fayyadamaa jirti? Yeroo isin irratti fayyadamaa jira moo isintu yeroo keessanitti fayyadamaa jira kan jedhu gaaffii godha. Kanaaf na caqasaa. Ani akka nama tokko nama hojjetee jiraattudha. Kana jiraadhu biyya ormaa Saawudiin jiraadha. Garuu biyya kana taa'een bilbila kootiin Itoophiyaatti ittiin hojjechaa jira. Maallaqas ittiin argataa jira. Kana garuu amanuu dhiisuu dandeessu. Gaafan kana isiniin jedhu jecha faallaa sammuu keessan dhufuu danda'a. Akkamitti ta'uu hin danda'u. Kun yookaan jecha xonqolaa yookaan jecha hamaa jaajaasan jedhamu ta'uu danda'a jettanii yaaduu dandeessu. Never. Yaan yeroo baay'ee yaada negatiivii sammuu keenya waan dhufuuf ta'uu hin qabu. Garuu namoota hangamitu yeroo isaatti fayyadamee jijjiiramaa ta'uu danda'a yookaan immoo yeroo isaatti fayyadamee hangamtu jijjiirame kan jedhamu sin gaafachuufan. Barataan tokko waggaa 10 yookaan waggaa 15 barnoota isaarratti haa gubu. Sanaa ol guba garuu hanga waggaa 20 jennu sanaa ol guba. Waggaa 20 muluu barnoota isaa yoo barate namni kun yeroo isaatti fayyadamaa jira moo yeroo isaatti fayyadamaa jirti? Waggaa 10 hanga waggaa 20 barnoota barata yoo jenne ufna cimaa qaba, ufna enerjii guddaa qaba, hojjechuu danda'a, fiiguu danda'a, hojii kamiyyuu bu'aa bahii kamiyyuu danda'e hojjechuu ni danda'a. Garuu waggaa 20 muluu barnoota isaa irratti gubee hojjechaa barachuun ni danda'ama waan ta'eef barachuun hin barbaachisu jechaan jiru. Barachaa hojjechuun akka barbaachisu akka danda'a kana dhibbaan dhibbatti beeka. Hojjechaa barachuun eessattuu hin danda'a. Kana amansiistee jennaan. Garuu umurii itti hojjechuu qabutti, umurii ufna itti qabutti, umurii enerjii guddaa qabu sanatti hin hojjenne taananiin namni sun umurii waggaa 30 erga seenee, waggaa 35 erga seenee, waggaa 40 እና umurii isaa saatitti hojjechuu qabutti saatitti fayyadamuu qabutti barnoota irratti gubeera. Kanaaf yeroo erga ufni isaa gadi bu'ee saatii
itti hojjechuu qabu sanatti waan itti fayyadamneef ganaa xaaraa jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu taananiin arras taanan borus taananiin ijoolleen biyya hormaa jirtan mana maadaamii keessa hojjettanis yeroo keessanitti fayyadamaa. Yeroon akkasinitti fayyadam. Yeroon akkasinitti fayyadamne dhugaa Waaqayyo. Guyyaan irraa kun yoo darbe guyyaa boru ta'uu hin danda'u. Guyyaan irraa kanuma har'aati. Kan boru kanuma boruuti. Kanaaf yeroo keessanitti qaxalee ta'a fayyadamaa. Jireenyi Itoophiyaa inni barreen gaddaa fi inni bara kanaa tokkodha. Never tokko miti. Jijjiirameera. Kanaaf ani mana kana keessa taa'ee dhugaa Waaqayyo mana kana keessa taa'ee biyya kana taa'een Itoophiyaatti bilbila kootiin hojjechaa jira. Dhaabbanni hojii immoo yookaan hojiin kun kan hojjechaa jiru Brestro Trading kan jedhu. Brestro Trading jedhama. Bilbila mana koo taa'een bilbila fayyadamee hojii kana hojjechaa jira. Garuu carraa hojii kanaatti namoonni kamiyyuu fayyadamuu dandeessu taanaan hojjechuu dandeessu taanaan karaa inboxiitiin na qunnamtanii hojjechuu ni dandeessu. Yeroo keessanitti fayyadamtanii akkasumallee sammuu keessaniif maallaqa irraa arganu qofa ilaaluu osoo hin ta'in barnoota achirraa argatu sammuu kee of qopheessuun sammuu keetiif wantoota addaa wantoota sammuu kee tasgabbeessan wantoota sammuu kee akka hojjetu si taasisu wantoota baay'ee irraa argataa jechuudha. Kanaaf yeroo isinitti fayyadamin yerootti fayyadamaa malee ufna har'a qabdu tanatti fayyadamne taanaan ufni barana qabdu fi ufni bara dhufu qabdu garaagarummaa qaba beeki. Bifni barana qabdu fi bara dhufu qabdu garaagarummaa akka qabu beeki. Birriin qaba jettees hiyyeessan tuffatiin. Ufnan qaba jettees dhadhabaan tuffatiin. Kanaaf hundayyuu ija tokkoon ilaali. Waan hundiyyuu guyyaa Waaqayyoodhaatti inni dhufa waan ta'eef inni kaleessa dadhabe ara jijjiiramee jabaa ta'uu danda'a. Inni kaleessa dhabe arra argachuu danda'a. Kanaaf wal tuffachuun hin barbaachisu. Amma danda'ame yaada walii qoonnee amma danda'ame sappoort wal gochuun dirqama dhala namaati. Wal cabsuu fi wal tuffachuun alatti garuu wal jajjabeessine isan duraa barbaachisa. Waaqayyo illee isan duraa jaallata jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf kaleessa caammaa xaragaa ture yookaan konkolaataa dhiqaa ture. Har'a abbaa gamooti yoo jenne hin amantan dhugaa Waaqayyo hin amantan. Sababni isaa akkamitti kaleessa caammaa xaragaa ture har'a akkamitti abbaa konkolaataa ta'uu danda'a yookaan immoo abbaa gamoo ta'uu danda'a. Jalqaba isaati bar kan inni ittiin keedha biizinasa inni ittiin keedha jalqaba isaa sitti mi malee bu'aa bayii fi chaalenjii achi keessatti dabarsee abbaa gamoo isa taasise isa qofa beekaa jechuudha. Guutummaatti sitti himne jalqaba isaa qofa sitti hime jechuudha. Ani iddoo kana taa'ee kana sinitti taasa'u gaafan eessaa kee iddoo kana kanan dhufe yookaan immoo iddoo kana taa'ee haasa'uun koo waan guddaa sinitti fakkaate gaafa sinin jedhu fakkeenya sinin jedha iddoo guddaa miti amman taa'ee haasa'u waan barii laastikira taa'ee sinitti haasa'aa jira waan ta'e garuu abbaa gamoo ta'ee guyyaa sinitti haasa'us hin jiraachuu achiin nu haa ga'u hunda keenyayyuu. Kanaaf yeroo keessanitti fayyadamaa yeroo sinitti fayyadamin ufna keessanitti fayyadama erga ufni darbee hayyin jedhina yeroo keessatti fayyadama waan dabarsitanitti hin gaabbina sinin jechuun barbaada. Baay'een sin jaalladha. Nagaan naaf tura. Viidiyoo kana share godhaa namoota hedduu biraan gahaa subscribe naa godhaa lafa nagaa naa oola.